Kaayoo kenna inni amma mootummaa garagalchuu miti. Haasawu isaa kaleessa kitaaba Hingaabbuu yeroo eebbisiisu Jawaar Mohaammed kan dubbatedha. Fakkeenyaaf eeginni miidiyaa irratti deebi'ee waa katabuu fi miidiyaa irratti dubbatu eegalee kaayoon isaa yeroo hundayyuu mootummaa diiguudha amma gartee mootummaa Oromoo kanallee diiguu fi kajedhu warri mootummaa deeggaranii fi namoonni birootis inni dubbatu. Akkasuma gaafiilee ciccimtuu gartee kaleessa Jarmanitti inni gaafatamee fi deebisaa inni deebise. Akkaataan adeemsa isaa hedduu kennaaf galee laata ka jedhan kaleessa guutuu viidiyoo isaa hordofaatiin ture. Akkasuma gartee kitaaba isaallee dubbisuu waan eegallee waan inni irraa hubanne irraa jechuudha. Ana Abduu Mubarak Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Wanni hojjetame tokko jaalatamullee sodaatamullee dhorgamullee hayyamamullee gadi bahuun isaan oolamu. Eebbi kitaaba kanaa hin oolamu jedhamee namoonni hedduun irraa dubbachaati turan. Eebbi kitaaba Hingaabbuu jechuudha. Kaleessa ifatti eebbisiifameeti ture. Jarman keessatti warri Jarman seenaadha hojjete. Galmi guutee bakka dhaabbatan bakka taa'an wal hanqataniiti dhaabbanni guuteeti bakka taa'anii bakki dhaabbatan guuteeti bakka taa'an wal hanqataniiti tara akkasii wal jala seenaati turan jechuudha. Galma guddaa jedhanii isaan yaadan qabame akkasumattuu bakki taa'an hanqateeti haala saniin geggeeffame jechuudha. Eebbi kitaaba Hingaabbuu jechuudha. Akkasuma gartee biyyoota garaagaraa keessatti faca'eeti jira kitaabni kuni. Akkasii warri Jarman ka gartee carraa jalqaba banuudha kan argate akkasiin gartee eebbisiifatee seenaa galmeesse jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu viidiyoon suni sa'a 24 keessatti gara miiliyoona 2 oliin daawwatameeti jira jechuudha. Liif sanirratti nama gartee gara 25,000tu laalaatiin ture jechuudha. Warri gartee Jarman baga gammaddanii baga itti milkooytan jenna. Akkasuma gartee Jawaaris ifaajee yeroo dheeraa akkasuma gartee gufuu guddaa booda wanti kun gartee qilleensarra oolee amantaan gartee biyyallee seenee biyya keessatti illee akka gurguramaatiin jiru. Asumaan immoo gartee warri biyya keessa jirtan kitaabni 1,000 ol hin bitinaa jedheeti jira. Jawaar ergaa kana dabarseeti jira. Warra qooduuf jumlaa ka kenninee fi 800 akka fudhatanii 200 irra kaatanii kumatti akka gurguranidha. Yoo waan gartee tiraanspoortii faa haga xiqqoo takka waan akka 100 takka 2 jechuu isaati irra kaatan malee sanii ol dabaltanii hin bitinaa 1,000 ol namatti hin dabarsinaa yookiin ammoo waanuma tiraanspoortii tika 100 takka 200 akkas yoo ta'e malee jechuun kitaabni asiin jiru akkas jedhamee as keessa gartee shaqqalaan kan ittiin taajiruu barbaadu akka isin hin gowwoomsinee fi akka tasaa namni viidiyoo kiyya kanallee dhageessan jechuudha. Itoophiyaatti duuba birrii 1,000 takka Keeniyaatti shilingii 2,000 jechuudha. Mallaquma Itoophiyaa 2,000 jechuudha. Waluma qixa mallayni isaa xiqqoo shilingii turre guddoodha yuunatti fakkaata. Biyya alaatti ammoo doolaara 50 jechuudha. Kanaan jechaa jiru kun beeki waan Jawaar maxxanseedha waan Jawaar katabe'an isiniif himaatiin jira jechuudha. Akkasuma ammoo gartee ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtanis hunda keessan isin biraan gahaa jedhee jira. Amma namoonni hedduun fakkeenyaaf kitaaba kana akkamitti argadha akkamitti bira gahaa akka jedhu amma namuu gartee karaa adda addaatiin gaafachaati jiru jechuudha. Isiniin biraan gahaa akkaataa isin bira gahu mijjeessaati jirra. Nu obsaa jedheeti jira. Tana ergaa Jawaar dabarfate jechuudha. Itoophiyaa keessatti illee gartee akkasii gurguramaa ka jedhe isa. Eessa argannaa bakka kam jiraan anan gaafatin waan Jawaar jedheedha. Yoo dandeesse karaa ittiin argachuu dandeessuun isarraa odeeffachuu dandeessa jechuudha. Wanti yoo gartee waan himamuu danda'amu taatee information arganne isinii himna. Kasanirraa fi ammoo ani eessa argatta achi argatta akkas argatta wannan irraa beekun jiru ka Itoophiyaa keessaa jechuudha. Kitaaba kana amma dubbisuu eegalle jalqabbii irratti iyyuu waa meeqa argita. Kitaaba akkana jechuun kitaabota gartee afaan Oromootiin barraa'an kitaaba fakkeenyaaf Maddammari ka Dr. Abiyyi barreessellee dubbiseetiin jira. Akkasuma gartee kana afaan Oromootiin barraa'anillee hedduun dubbise. Kitaaba kana gartee wanti adda isa godhan haga maatii ka keessatti arge jechuu kiyya garaa xumurre dubbisneen xumurre. Dura tokkoffaa afaan Oromoo akkamitti akka inni gartee Jawaar yeroo achirratti haasa'u irra guddaa karaa Harargeetitti hirkata loqonni isaa jechuudha. Kitaaba kanarratti garuu jiddu galeessa jechuudha. Nama hundaaf iyyuu akka galutti yeroo hedduu kitaabni yeroo katabamu loqoda godina tokkooti ta'a. Loqoda godina tokkootiin katabama. Hunduma kitaaba afaan Oromoo haga dubbisetti jechuu kiyya kitaaba hedduu dubbisechuu hin danda'u nama gartee hedduu dubbisutu jira. Keessattuu yeroo har'aan tana Feesbuukni, Tiktokii fi Yuutuubni waa dubbisuu nama dhorgeeti jira. Haga dubbisetti kitaaba akka kanaa afaan Oromoo jiddu galeessa ta'e kan gartee ati loqoda naannoo kamiitillee jettee himuu hin dandeenye kitaaba akka kanaa argeetiin hin jiru jechuudha. Haga ammaan argeetti kan dubbisee waan tokko waan gartee natti tole isiniif hin qoodaan guddaa ammoo kitaaba akkana guddaallee argeen beeku fuula 500 laalaa genne ga'u jechuudha. Waan ati dubbistee yeroo gabaabaa keessatti xumurtuu miti. Waan amma namni keessa utaalee fuula 80 90 100 200 300 maxxansu kana dhugaa seenaa. Haga quraanaa gaanii agartaniini akkasi waan keessa jiru waa hedduu suuta isiniif hin qoodaa jechuudha. Biraa Jarmanitti gartee kaleessa kitaabni kun yeroo eebbifamutti waan kitaaba kanarrallee hin jirre haasawa inni kaleessa godhe tokko irratti jechuudha. Gaafiilee namoonni gaafatan saniif illee deebisaa yeroo kennu. Viidiyoo dhaabbatee haasawee sanii fi kan lammataa ammoo kataa'ee gaafii uummataatiif deebisaa kenne san keessatti jechuudha. Viidiyoo isaa kan dhaabbatee gartee galatoomaa haasawee santi kan osoo gadi hin taa'in gaafii uummataatti osoo achi hin dabne achi keessa haasawee keessatti an dhiyeenya kana waa dubbatu eegallaaniin jarri rifatteeti jirti mootummaa diiguudhaaf deemaa jedhaniiti dubbatu garuu nuti mootummaa diiguu miti amma karoorri kiyya kan amma mootummaa diiguu miti bakka san hin jirru. Sayyoo barbaanne mootummaan akka amma jirtu kanatti dhiibuu iyyuu barbaachiftuu isiinuu jigaati jirti akka nurratti hin jiigneedha. Maqaa Oromoo qabattee akka nurratti hin jiigneedha.
kaayoon kenna kan amma ka jiru. Kama inni haasawa kana godhe deebi'anii fakkeenyaaf amma gaafiif deebii san keessatti illee amma namoonni hedduun gaafata yoo isin agartan yeroo ni gartaa'ee gartee carraa gaafiif deebii uummataaf kennan san keessatti hoomanu namoonni gartee bakka adda addaatitti jiran biyya keessa illee bakka adda addaatti yoo namu fakkeenyaaf mootummaan kun mootummaa Oromootii isin obboleeyyanii ammallee gartee akkuma gaafa wayyaanee san karaa walitti cufuudhaaf qeerroo walitti duulchisuudhaaf akkas deemtanii ka jedhu gaafachaa turan. Kaayoon kenna mootummaa diiguu miti jedha jala muree afaan Amaaraatiin illee dabarseeti jira isa kana jechuudha. Namoota hin galinii fi dhiifama ka. Mootummaa kana akka mari'atuudha gadi taa'ee akka nagaa buusuudha. Kana jechuun maaliin yoo lolaan itti fufte lolli maal ta'a fakkeenyaaf amma biyyi takka yoo lolli keessatti deeme maal taati biyyummaa nama biyya teenya irra jabduutu jechuudha akkam taati yoo lolaan itti fufte jechuudha. Kanaafuu lolli dhaabbatee akka gartee waliin mari'annu hundinuu akka gartee gara mariititti dhufu biyya waloodhaan akka bulchinu waggoota lameen hidhaadhaa baay'ee ka cal'ise kana itti hasaasaati ture jedhe. Hasaasii sana hasaasni dhagahamuu dinnaan amma itti lallabaa jira jedhe. Lallabni kunis ammoo yoo gartee kan dhagahamuu didu taate kana caalallee itti iyyinaa jedhe. Yoo jalqaba Johar eegaluun akka gartee wanni protestii akka gaafa dura namni hedduun san eegaa ture beekti. Ammallee gadi bahinuu jechuu deema karaa cufinuu jechuu deema akkasi gabaa maal akka lagannanuu jechuu deema amma dubbichi akkasii miti jechuudha. Harka micciiree gara dimokiraasiitti as fiduudha. Gara dimokiraasiitti as dhufuun ammoo siifis anaafis isaafis nama hundaaf iyyuu faayidaadha jechuudha. Ka bulchuufillee faayidamaa jechuudha. Yeroon gartee fakkeenyaaf ebaloo akkas godhee ebaloo waggaa 20 agas bulchee ebaloo waggaa 30 bulchee baalaa taraa baalaa gizee wanni jedhamu kun hafee biyya akka gartee gara dimokiraasii hammayyaa amma namoonni hedduun gaafa dhiyoo kitaabni isaa dhoorgamu san Keeniyaallee biyyuma diktaatara akkasii faasiyanii waa'ee Keeniyaaf haa dubbataa turan jechuudha. Keeniyaan siyaasa diktaatarummaa fedhii mootummaa yookiin fedhii paartii tokkoo fedhii nama tokkootiin deemu san bira laqqata guddattee siyaasa ammayyaa addunyaan itti bultu kana akkasitti gartee filannoodhaan wal bulchuutti jiran jechuudha. Filannoo irratti dijitaala gartee akkuma kan Ameerikaa sanitti televezyiina keessan laaltee eenyutu mo'aa jira ebaluu 50 ga'e 20 ga'e 30 ga'e jettee akkasiin jechuudha kan isaan filannoo isaanillee kan ittiin adeemsifamu. Afrikaa keessa iyyuu isin jechuu barbaadeeti. Warri biyya bulchaatiin jiru duuba ni fudhata isaanis taraadha baalaa taraa kaleessa wayyaanidha har'ammoo podiyoo ta'uu barbaadu duuba summee eenyu faayidaa qaba fakkeenyaaf ka deeggaruuf faayidaa ni qaba. Ka mormu qofaa miti barkama deeggaruuf faayidaa ni qaba amma fakkeenyaaf akkasuun jechuudha. Wanti lubbuu namaa baasu bara akkasii ebaluu dubbate akkas mataa godhe ebaluu dubbate hidhi ebaluu gartee akkas godhe kana godhiin mee eessaan nama gaafa kenna namoonni hedduun gartee mootummaa madiiguu qofa yeroo hundaa mootummaa madiiguu qofa ka jiru waan akkasii yaan akkasii waan deemaa jiruufidha. Nama hedduun argan yoo gartee Abiyyillee achirraa bu'ee Jawaarillee bu'ee namni maali garaagarummaan isallee maalitti beekna yoo inni illee achirraa bu'ee akkas ta'e yoo inni illee achirraa bu'ee akkana ta'e jechuun waa'ee nuti beeknu kan baafame fakkeenyaaf Mallas bu'ee akkas ta'e Abiyyi bu'ee akkas ta'e Jawaar bu'ee dubbiin Jawaar Marroo Mararaa Biraanuu Abiyyi Shimallis jechuu miti. Sirni kuni kan gartee Itoophiyaawii ta'uu qabaadha. Kan dimokiraataan uummanni waraqaadhaan filatu. Dimokiraasii kan addunyaan qarooma ittiin deemaa jirtu san irratti tarkaanfatuu qabnaadha. Akkaataan adeemsisaa malee Abiyyi gartee achirra na haa bu'u anatu irra koraa miti. Ammoo warri biyya bulchu yookiin ammoo gartee mataa jabaatee maaliif gartee nuti isaaf handa jennaan nuti gartee carraa arganne kana fayyadamneetu baan ukkaamsine akkasumatti itti fufna uummata akkalleen fiduu inni jedhan yoo deemamee dhiibbaan irra gahamuu danda'a sun isaani sun fakkeenyaaf abbatu uf maraa bofni akkuma jedhame sanidha. Akkaataa inni gartee kaleessa haasaa godhee san irratti. Fakkeenyaaf amma biyyi teenya osoo dimokiraatawaa taate amma waa'ee kitaaba fakkii Jawaar biyyarraa bahee bakka biraatitti ni eebbifata. Waanuma fedhe haa jiru yaadami kitaaba kana keessa wanni jiru beeki yaada jecha beeki as keessa rasaasni hin jiru yookiin ammoo as keessa fanjiin awwaalame hin jiru kitaaba jechuudha. Silaarran tana kitaaba kana anumaa fi si waliin eenyuun jechuudha kan mootummaa deeggarus kan mootummaa hin deeggarres kan ammoo Jawaar deeggarus kan Jawaar hin deeggarres abbaan barbaade hundinuyyuu dubbiseetiin hin taane bakka kanatti kun akkana jedhe kitaabni kun bakka kanatti sirrii hin jenne akkasi jedhee silaa qeeqaa dhiyeessa jechuudha. Yookiin ammoo kan maddammariitiif kan ol bira qabee maddammariin kun kanaan kana caala kanatu caala yookiin ammoo kanatu kan maddammariidha caala jedhee wal dorgomsiisu yaadaan falmu haala akkasii ture jechuudha. Ammas dabalataan fakkeenyaaf ahaduu irratti gaafiif deebii inni godhe irratti Jawaar fakkeenyaaf kaleessa barreessee ture gaafiif deebiin gartee ahaduu waliin boone akka hin dabarre waan uggurame fakkaata yoo uggurame ammoo warri miidiyaadha ifatti gartee ibsa gabaabaa yookiin ammoo yaada gabaabaa katabuudha qabanii akkasuma gartee yoo uggurame beeyne ammoo kabira kan waraabameetiin jiru nuti karaa miidiyaa biraatiin gurra ummataatiin kennaa ka jedhudha. Waa'ee deeggaruudhaa fi deeggaruu dhabuu keessaa bahe sun dhoorgame. Jawaar nama siyaasaati. Gaafiif deebii miidiyaa san qofa waliin haasawa san qofa isaanitti kenneetii miti kadhiisu. Koppiin isa birallee laazima jiraata jechuudha. Amma inni kama gaafiif deebii godhame san miidiyaa biyya alaa jiru wahii fuudhee yoo kenne. Miidiyaa barbaade kama dhuunfaa OMN matti fuudhee yoo kenne gurra ummataa gahamuun gahu. Mi'aama fakkeenyaaf mootummaan dhoorgummee maali faayidaan isaa?
anama yeroo takka bar Jawaarii miti anuma wallaala kana una ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf wanni dimokiraasii jedhamuu fi qananii akkana kana yaa jira kee yeroo hadhan tanaaf fakkeenyaa fi waanuma sooshaal miidiyaa irratti dubbatu namni Facebook YouTube TikTok kana irratti waan dubbatu namni biyya keessa jiru akkamiin dubbata biyyoonni biraa ammoo miidiyaa kanneen dalagaadhaaf namni achirratti maal dubbataa osoo hin ta'in miidiyaa kana irratti dubbatee namni akkamiin galii argata lammiileen kiyya akkamiin irraa mallaqa argatanii akkamiin gartee anaafis gibira irraa kafalan waan jedhudha biyyi biraa kan itti fayyadamaatiin jirtu haga seera hin cabsinetti waan fedhe dubbatee mallaqa akka irraa argatu TikTok irraa waan fedhe dubbatee mallaqa akka argatu YouTube irraa kana irratti deebitee jirti isin jechuu barbaadeeti qaroomni garuu nuti hoo miidiyaa irratti waan dubbatamu iyyuu amma YouTube maratti akka dabarre uguran jechuu fakkeenyaaf ka haduu kana jechuudha. Waan kana isin tuqeef maalinni waa'een amma dimokiraasii jedhu dhiibbaan gartee amman tana Jawaar akka adeemsa isaatitti ni milkaa'aa hin milkaa'u ni danda'a hin danda'u waan biraati harka miciiree gara dimokiraasiitti fiduu jarri Oromoodha maa wal qeeqanii maaliif gartee inni mootummaa madiigutti fiigaa inni maaliif gartee hin cal'ifne mee kamturra faayidaa qabata amma deeggari feetu mormii atu fi keetimee of gaafadhu kamturra faayidaa qaba mootummaan kun yoo harka micciiramee gara dimokiraasii gara hundi waliin bulchuudhaatitti gara sagaleedhaan sagaleetti namni siyaasaa waliin siyaasaa wal ajjeesuun haalli akkaataan amma biyya keenya keessatti deemaa jiru kun hafee hundi yoo waliin biyya bulchaniidha moo amma kamtu irra mee ati sirriitti fakkaata amma ta'uu barbaadde deeggari bakkuma feete yoo dhaabadhu sin jechuu barbaadde kanaaf waan kana keessa ni tuttuqe nama siyaasaa qofaame anaati illee yoo ija qabaanne yoo gurra qabaanne yeroo garii deeggarsaa fi jibbaa keessa as baanee yoo laalle nutti mul'atuu danda'a jechuudha inni kaan ammoo gartee akka waan iccitii jaarsaa fi jaartee ho'i isaati akkami gadi bahanii miidiyaatti haasa'an alagaan nu jidduutti gammadde ambi nu jidduutti gammadde siyaasa baroontichi akka garanatti dhufuudha siyaasummaan guutummaanuu jechuudha. Kanaafuu akka adeemaatiin jiru isa kana isin jechuu barbaade sana abduu moobaala biraa hanga ophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.